السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما حركة فون الزرزرت ورتكسو تابي دواتو تكنيا أردتنا روزني أديني أكمتي كنت برتقانا وجين رفين سكين ليريسا وكان رفين سكين نقدسا أوان جرورا فيديو سوكو قودي سنيد فيترا فيديو تك قودي سنيد في كنا وانو فيك يا تملكاي وفيك يا رتي ملكاي سنيد قبسه فيديو كنا torban keessa ji'a keessatti yeroo afur dibattu ana fakkana fi 15 keessa yeroo sialaman dibadda ji'a keessatti illee 15 jaalutti illee yeroo lama ji'a keessatti yeroo afurin dibadda jechuudha ji'a tokko budii 30 jechuudha viidiyoo kana qunceen eeshiti fi qunceen burtukaanaati fi eeshin adiin bu'aan inni rifeensa kennaa buusu maaliidha kan jedhu waliin ilaalaa na wajjin tura. Kunce burtukaanaatti nayxanii keessanii gee boodatti maal gootoo atitti waliin dhooftanii haa wal fudhatu jechuudha. Erga waliin dhooftanii keessitanii ni qadaaddu. Qadaadisa sekendii meeqaan akka ibiddarra tursiiftanii daqiiqaa meeqa daqiiqaa 10 immoo jalaa dhaamsitan jechuudha. Hafuun nuugaa akka dafee sin jalaa hin bannetti daqiiqaa 10 achi boodallee nuuti turti gaarii godha. akkuma argaa jirtan haala kanaan bilchaatu jira jechuudha. Amma daqiiqaa 10 yoo ga'e ni cufa amma daqiiqaa 10 saniin guunne haaluma isin argaa jirtan kanaan urgaan isaa iddoo namatti tola akkasuma bitti isaa mataa illee hedduu gaariidha. Anamma booda dibadhee isinitti agarsiisa. Akkasitti ilaalaa isiniin ja'a ammas akkuma argaa jirtan kana daqiiqaa 10 boodatti akkasitti bilcheessee jira. Bishaan isaa keessaa fudhadhee jira. Kuni amma bishaan quncee burtukaanaatii fi eeshii adiidha jechuudha. Bilchaatee jira. Amma xiqqoo inni qorru eegee meeshaatti naqamu jira. Meeshaa sanitti naqa. Meeshaa sanitti osoo hin naqin dura quncee loomii quncee burtukaana lama keessa buusa. Erga inni qorree xiqqoo ture ni dibadha. Dibadhee kan raafe mootu tallaajaa keessa godha. Guyyaa 5 boodetti deebi'a waan ta'eef dhugaa dubbachuuf itti fayyadamee jira. Baay'ee mataa bu'aa jijjiirama guddaa qaba qunceen burtukaanaatii fi eeshii adii waliyyoo affeelame rifeensa baay'ee gaariidha. Rifeensis ni lallaafa akkasumas baay'ee hin bubuqqa'u. Ammataa kana akka buqqaanii godhuu fi akka inni naaf dheeratu waa baay'ee godheen jira. Wanti ani hin taaneef hin jiru rifeensa kiyyaaf garuu itti milkaa'ee jira.